ድሮ ከነበርክበት ግቢ ለምን ወጣ? እኔ የምልህ ተንኮሱ ድሮ ከነበርክበት ግቢ ለምን ወጣ? አስቸግሩን። ምን አደረጉኝ? ዘይት አንዴ በሲኒ ወይ ልጅ ልካሉ፣ አንዴ ዘይት በማንካ ጭራሽ በቃ ልብሴ ራሱ ሊዋሱ ሲደርሱ ኧረ እባክህ እነዚህ ይገርሙኛል ብዬ ፈራውና ወጣው። ምን ችግር አለው? አሰጣቸውም። ቤት ኪራይ ደግሞ ነገ ከተባለ በሬ ላይ ነው መጥቶ ዘንቤል የሚሰቅሉ ራቸው። እውነት በቃ ለዛ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ አርከፉኔ አከም ጅርተን መጠቃሊ ከበጀሞ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? እንዳያችሁ ነው ጽጌ ስንት ወሬ በኋላ ስንት ወሬ ሆነ። ዛሬ ደግሞ እነ ዳኔ ጋር መታለች። የድሮ ይሻለኛል ያለች ነው። አዲሱን ዞር በይ ከፊቴ ያለች ነው። እናንተ በፊቱም ውሸታችሁ ነው፣ ድራማ እየሰራችሁ ነው እንጂ አትጠራሉ ማለት ነው። ውሸት ነው፣ ይሄ ሁሉ ድራማ ነው። ኧረ ስንት ወሬ ለቀሳችሁ፣ ጨነቃችሁ፣ ሰውም ጨነቃችሁ፣ ራሳችሁም። ኧረ ስራ ነው እንደዚህ፣ ስሩበት። ይሄኛ ምን አገባኝ። ግን አሁን አታስፈልግም አንተ፣ ዞር በይ ከፊቴ። እኔ ፍቅረኛዬ ዳንዬ አብሬ አሳደግኩኝ፣ አብሬ አደግጄ ዳኔ ይሻለኛል ያለች። አብረው አደጉን እነሱ ሁለቱ ማለት ነው። ስለዚህ ዞር በይ አንተ፣ ትናንትና መጣ ሰውዬ ከፊቴ ዞር በይ፣ አታስፈልግም። አሁን የሚፈልገው እኔ አሁን ዳኒሻ ብቻ ነው ያለች ነው። አራ እውነትሽ ነው ብሎ ደንግጦ እንደዚህ አፉን ስምስም አድርጎ ያያል ማለት ነው። አዎ ምን ነው ይገርማል እንዴ አለች። አዎ ገርሞ ነው አለ። ምኑ ነው የገረመሽ አለች። እንደዚህ አንቺንስ ወይ ሌላ ሰው ብዬ ነው አለ። እኔ ነኝ በቃ አለች። ዳኔ ደግሞ አታስፈልግም፣ ኮንትራቱን ጨርስክ አይደለም እንደ ሂዲ ያለ ነው። ቀጥሉበት። እንደዚህ ሲቅልቅሉን ያወጣችሁ፣ እንደዚህ የጫወታችሁ፣ ለካ እናንተ ድራማ እየሰራችሁ ነው። አንዳንድ ጊዜ እኮ ልክ አለፋችሁ እኮ። ሁሉም ነገር መስመር አለ። ስሩበት። ምን አገባኝ። እትሙዳ akkuma argitan egaa ji'a meeqa? Ji'a 3-4 ta'ure yoon tasaasadhu baadhee jechuudha. Daanee fi Siggeen kan rabshaarra turanii jechuudha. Amma dhiifatama gaafattee jara na dogongorsee malee an jaalladhee miti, jara sheexaanattoota kanatu na dogongorsee jettee Daaneetiin dhiifatama gaafattee itti rarraatee akkasitti jechuudha. Itti muudii qabattee jedhee ilaalaa ture dhugaa dubbachuufi. Daaniif mucichi yoo jetti deemii irratti girrigirree walitti kaasanii jechuudha. Deemii isaanitti na dogongorsiise malee anis jibbee miti kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Mucaan ishee wajjiniin hojjetu yoo afaan qabatee dhugaa jettamuufatii jedhee afaan qabatee ilaalaa jechuudha. Maarree eeguma jedhaa jira deemii kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Akkas wayya ji'a meeqaa booda wal cannaqattanii har'a akkasiin nagaa buustaniif bareedaadha. Ragaa jedhaata, ragaagu. Ani dhugaa waanuma dhugaa wal lolanis siyaa jira duraan dhugaa rabbi. Isaan diraamaa isaanii nurratti hojjetaa jiru. Lolan qabanii maalumaafuu baga bakkatti deebitanii baga araaramtanii baga ji'a afurii walii ammaarii ture boonna. Kunoo macarrashaatti otuma jedhanii tokko ta'anii jiru. Bareedaa baga tokko taatanii kanaa booda otuma intinii ta'uyyuu waan baay'ee irraa baratna jennee yaadna dhugaa rabbi. Dhugaas ta'us barankii ta'us waan baay'ee achi keessa irraa baratamu jira jechuudha. Maaliif wanti ilmi namaa waan
ariitii keessa waa balleessu achirratti waan baay'ee baradhe ani amma fakkeenyaa gisee qalabatiisiiti qabeeti miti inni isaan wal lolanii jechuudha qalabatii wanni dhaqu diddee jenna. Sanarraan qabee Daaniillee maal keessa kagalee isheen sunillee ulfa jettee akka kanaan cannaqaa kan turte waan baay'ee irratti hojjechaa turte akkuma argitanii. Waan baay'ee barumsa irraa fudhatama maaliif waan tokko waan areetiin ariifannee aariitii tokko annee waan murteessinu tokko akka aarsaa nama kaffalchiisu irraa hubadhee jechuudha yeroo hunda dhugaa rabbi. Kanaafuu baga deebitanii baga addeetti sin deebisee baga illee intalli jidduu keessanii baate bareeda. Akkas wayyaa nagaan caalu hin jiru nagaa sinii haa kennu jenna yoom laata kan buraa kana imeellee akkas gammachuu isaanii guyyaa tokko arginu yaa rabbi. Qabneew egaa akkuma argitanii ruuttaanillee የልጅ አባቴ ጋር ሊሄድ ነው ዛሬ ትናንትና አይታችኋል ምን እንደተፈጠረ አሁን ደግሞ ልጁ አንድ ወር ሆኗል ልጁን አላየም እሱ ሂጄ ሆቴል ነው ሮምና ያሉ ነው ስሙ እዛ ጋር ሊሄድ ነው እኔ አልደወልኩም ግን ቤት አለ ብዬ አስባለሁ ብቻ ነው ወስቺ አለች እቺ ካለች አለቀም ዛሬ ያለች ነው ሀርሜላ ካለች ቤቱ ሀርሜላ ካለ አለቀም ትናንትና ምን እንዳረገች አይታችሁል ያለች ነው ልጁን ይዛ ደግሞ ወደ ባለው ዋው እስከ መጨረሻ ጋር ረቢ ባይተ ኮነቲ ቶለ ወላሂ ማሊፊ አከሸ ድረጅ አብሪሽ ከዛ ባቶ ከሳን ድረጅ ዲገቡ አቤፊ ወር guddinyoonni isaa muluun irratti hojjetaa turanii jechuudha. Hillikii keessa ishee gashanii akka kanaan wanti hillikii argitanii dhugaa rabbi isa sila farramuu didettee mana hidhaa buustee mana hidhaa isa hiisistee sana har'a hundaa dhiistee kun akka kanatti har'ammoo mucaa fuutee eeggadda ofii hidhattee har'ammoo mucaa fuutee akka kanaan ila dhugaa rabbi baay'ee tokko natti tolee jechuudha dhugaa waan argee jechuudha. Akkas yoom jireenya isaa keessaa baati yoom farramtee keessaa baati jedhanii ta'u eeganii isheen gungumaa hin ta'u jette jireenya ishee akka addisiitti ho'isataa jirti deebitee jechuudha. Silallee inni ilmoon jidduu jiruuf inni leexan isaa walitti dhufaa miti. Kanaaf si baasuu harmeella qaxee jedhiitii jidduu isaaniitii bayi. Otuma gubattuu irra damdamattee kun akka kanaan si gubuuf akka isheen taa'aa jirtu argite deebi dhiise jettee hundaayyuu ani mucaa koof jedhe dhiise. jettee mucaalee nan qayyare maqaa jetteetti kolfa isa dhugaa teessa sobaan ta'een beeku kolfa keessaa fuudhaa jirti dhugaa rabbi. Ini ልዑል እሺ እኔ አባት የኔ አባት አለች ደግሞ አምሳያትን ሶሶባ ጅራ ሙጫኒ አብርሺ መፈካተ dhugaa rabbi dubbachuu qurrixii abrishi dhugaa በስንተኛ ቀኑ ይዛምጣች ከአንድ ወር በኋላ እኮ እሱን እኮ ነው የምልህ። በቃ ልጃችንን እንዲያስታርቀን ነው ዛሬ ይዤ የመጣሁት። ምን እኮ የሚያስታርቀን? እንዴት ነው የማያስታርቀን? ያው እንዳያችሁ ነው እንደሰማችሁ ነው ልጃችሁ ላስታረቅ ነው ዛሬ ሂጄ መጣውኝ ልጄን ያለች እሱ ደግሞ እንዴት አርባክሽ እንዴት ያስታርቃል ልጁ ትላል። ደንግጧል አብሮሽ። እውነቴ ነው የምላችሁ። እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው ወይስ ሙዲ ያያዘች ነው ወይስ ግራ ገብቷል እሱ ራሱ ማለት ነው። እውነት ግራ ያገባ ሁሉም ሰው ግራ ገብቷል ወላሂ። በአብረብሽ ብቻ ሳይሆን ዙሪያ ያሉ ሁሉም ግራ ገብቷል። እንደዚህ ነው ሮታ። እውነት አሁን ብልጥ ሆነሽ። እውነቴ ነው የምልሽ። አሁን አንዳንድ ጊዜ እውነት ወላሂ እኔ ደስ ብሎኛል። እንደዚህ ነው በቃ። በርቺ ጎበዝ አትልቀቂ ባልሽ። ለማን ብለሽ ነው? ለማን ብለሽ ነው? ቅድም ራሱ እያወራ ነበር ታረቁ ብሎ ማን አለ እንደኔ እድል ቀናው ቀን ይወጣለት ምኞት ውጥኑ የሰመረለት በፍቅርህ ዜማ baay'ee tokko namatti tola. Afirish gammadee mucaa isaa olii gadi akkasitti kun fuulallee agarsiisanii jiru. Mucaan ogaa dubbachuu fi Afirishiima sitti baay'ee hundaayyuu jechaa jirti. Afirish fakkaata mucaanii. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbachuu fi akka kana maal eenyuuf jette yetaa abbaatu. Namoonni baay'een akka Afirish mana hidhaa si buustee moo akkamiin taasofta akkamiin maal jetta
akkasi goote si qaayessite sila inni habeel jedhan tokko ani beeku dhugaa rabbi itti abitameera yoo ta'e malee nagaa miti dhugaa dubbachuu wallaahi bakka wallahi birri sinii kaffalame jechaa jiru birri sinii harmeellaan sinii kaffalte sinii taafu iyyoota jireenya abrishii hindiigina akka kanatti jechaa jirti hillikii qabdee jirti amaruutaan dhugaa dubbachuuf warra jireenya isaanii lamaan jidduu galee akkasitti jireenya isaanii diigee deebee immoo akka inni farramuuf gadhiisi jedhee kokkeerra dhaabatu itti goos inni murteeffatu immoo dhiiste isheen immoo lajjette akka kana kunuutti agarsiisaa jirti. Akkasiin silallee akkamiin qabatu dhiira akkuma kanaatiin ruuta tokko bidda ta'e tokko immoo gadi jedheeti. Maaliif ilmoo jirti jidduu keessan wanta ta'eef obsaan waan hundarra darbu kana booda harkatti gashattee situ qayeesha abrishiitiin jechuudha. Situ sirreessa. Akkan sirreessitu immoo akka kana aariitiin iyyitee ton ta'in afaan gaarii dubbattee ragaa jettee waan bakka hin jira miti akkatti harka kee gashattu akka kanaan qayeeffattaa jechuudha. Akka kanaan sirreessitu. Malee miila aariitiin atis innis akkuma dhuftanii jettanii ton ta'in suutattee akkas miti gadi teessanii bal'inaan gadi teessanii kun akkasiidha kun akkasin ta'u kun akkasiidha jettee waan hunda ifa goote suutattee amalaatiin harka keessa qabde badii hundarraayyuu isa deebisuu dandeessa wanta ta'eefi dhugaa rabbii jabaadhu warra ati akka abbaa manaa kee wajjiniin addaan baatuuf halkanii guyyaa hojjetu akka saalfachiistu abdii qabna. Ammallee guyyaa lama keessatti waan baay'ee argine guyyaa lama miti guyyaa sadiidha wanti akkas qalladuu jalqabdee jechuudha. Kiu jechuun amma namni baay'ee dhugaa dubbachuu namni baay'ee wallaahi asaabii keessa galee yaada keessa galeera. Ashoofti moo dhuguma dhiiste moo harmeellaa aarsuuf akkas taate moo namni jedhu nama baay'ee harmeellaa aarsuu miti. Beektanii hin jira kan likii keessa siin gashullee waan hundaayyuu tik goote dhiiste isheen lafatti cufte isheen waan hundaa cuftee bira darbitee immoo agarsiisuuf bakka siin qabdu siin jaallattu bakka kana siif hin malu abrish goddanyootuma warra ruutarraa nyaati tokkos jedha jechuudha abrishiitiin bakka malle siif maaf dhaabatta bakka siin kabajni maaf dhaabatta siif hin taatu kan siin ta'u harmeellaa bichaa jedhu yeroo hunda goddanyaan abrishi jechuudha. Kanaafuu kottaatee egaa addaan baasa ammallee kottaa akkam silas haadha mucaa dhiisiitii ishee kana jettan miti garuu kan keessan garitti adeemtan hin beektan isinillee itti adeemtu otoo jireenya nama diiguurraatii of qusattan bareedaadha gorsamtanillee namni nama baay'eetu sin gorsee dhagaa hin jirtanii. Inni sinii kaffalamti guyyaa eeggadha guyyaa tokko jechuudha. Ruutaa jabaadhu akka kanaan itti agarsiisii jechuudha. Itti agarsiistu malee hin ta'u. Waan tokko jireenya ofii keessatti namni jireenya isaa mana isaa keessatti hundi kun gammachuutiin hin jiraatu jechuudha. Gaaf tokko kolfaa gaaf tokko aaraadha. Kanaafuu jabaadhu sin jenna viidiyoon koo kanatti fakkaatti nagaan tura.